አንተ በላይ ወሬኛ ነች ጀመረ ወሬኛ አንተም ብሶኔ ተረጋግቼ ባወራው አንተ ነን እየሰደብከኝ ባልሆነ ኡስታዝ አጅራፍ ከበጅ ዱጋ አሲ አስፈራራን ጅሩ ስቲ ማንጅራ አንዩ ማንጅ ባለፈ ነገር ታስፈራራኝ ባልሆነ አሸማ ከምድርቱ ከበጀምቶታ ወርደፍቶታ ዩቲዩብ ቢሎ ነጋዳ ከምድርቱ ስኒ አኔ ነጋዳ ገዳተወቃ ረገኤራ እና ሀረሞ ዲማ ወይን ቀበዴ ገረ ኬሰን ዱፌ ጢቆ ሚራ አሪ ኬቸን ድረሲ ያ ሀገና ደንዳመቲ ተስገባያ ሰው ደፈን ያላ አኩመ ቤክተን አርጊተኒቱ ጀዴ ያዳ ዋንተ ጆንጎቻ ጅሩ ዋንጆና ሳጅሩ ሄሪያንኮ የሮ ዴራ namni baay'ee amanu namni waan baay'ee itti himaa ture namni waan baay'ee waliin dabarsaa turre akkasitti deebi'ee waa'ee koo gaafa haasa'ana baay'ee natti dhagahame baay'ee naaresi yaa ilma namaa kun maaliif akka jijjiiramu hin beekamu amaluma namaatti jedheen fudhachaa jira garuu joon immoo akkasitti hin eegne tasuma jechuun baay'ee waan baay'ee waliin dabarsineerraa ijoollummaarraa kaasnee waliin guddanne mana barnootaa tokko waliin barachaa turre waan baay'ee jechuun kana san jedhee haasa'uun soba fakkaata wanta inni jedhe sana akka dhugaa fakkaatu gochuudhaaf waan haasa'u sanitti fakkaachuu danda'a waan ta'eef haasaan dheeressu garuu joon tasuma akkas gochuun isaan baay'ee na dhibe ani guyyuma jalqaba waliin haasofnu sanayyuu argitaniirtu yoo ta'e viidiyoo isaa gaafan itti himuu na dheekkamee na lolaa ture maal akkamitti akkas ta'a tiikii akkamitti gaafatta maaliif jedhee baay'ee na lolaa ture hin dabbare bakka waan baay'ee ani immoo naaf hin galle maaliif akkas ta'a mucaan kun jedhee guyyuma saniyyuu gaafii natti himee ture garuu jechuun deebi'ee immoo anaan akkasitti na dheekkame akkasitti naan lole deebi'ee immoo akkatti bahee waa'ee koo akkasitti naasaa jedhee tasuma gonkumaayyuu yaanne jechuun nama baay'ee amanuudha nama baay'ee jechuun akka obbolaatti nama baay'ee walitti siquudha. Naa jooni waa'ee koo akkasitti bahee haasa'eera. Garuu immoo wanta inni haasa'e kanarraa tokkoon isaa dhugaa miti. Namni jaallatee rakkadheera jedhee gadi bahee jedhee si yaadu anis gonkumaa akkas hin godhu. Gaafuma jalqabaa saniyyuu maaliif akkamitti maamne jedhee gaafa inni haasa'utti mucaan maal ta'e maaliif akkas aaraa maaf jechuun rakkoon inni qabu maalni xiiqirraa rakkoo qaba moo aanarraa rakkoo qaba moo nu lamaanirraa rakkoo qaba jechuun aniif xiiqiin walitti dhufeenya biraa qabaannee miti akka namummaatti eenyummaa xiiqii gaafan argu namummaa gaarii waan qabuufi akkasitti sarraa gargaarsa barbaade malee ani jechuun dhugaa dubbachuudhaaf waan biraa waa tokkoyyuu yaadee miti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Garuu ani joon waan inni yaade naaf hin galle jechuun biloon akkas hin gooti jedhees dhuguma amane ta'ee inaafiti naaffadhaan akkas taasa'aa jira ta'ee nee algabbaኝም ብቻ ግን ለምን እንዲህ ሊያወራ እንደቻለ አልተረዳሁትም ግን አላቅም ብቻ ቀንቶም ከሆነ ቀጥታ ለኔ መናገር ይችል ነበር ግን ይሄን ያህል የኔን ስም ማጥፋት ወጥቶ መናገር አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም ብቻ ናላቅም ምን እንደማረግ ራሱ በጣም ግራ ገብቶኛል ማለት ስሜታዊ ሆኖ ነው እንዲወጥቶ ያወራው ብዬ እንዳላስብም አወራሩ በጣም ብዙ ነገር ነው እና አንም ቤኩ ዱጋ አን ባየነ ትልፋቴ ባየና ሬሲ ጋፋኒ ሰንጀቴ ካና ዳጋው ጋፋን አርጉ ዱጋ ማኑ እንደዳቤ ተስማይችን ነማመንተን ቶኮ ጋፈ አከሲት በየዋ ኤከሰና ሰው ጅራ ሚቲሬ ሚሩ ስንት ዳጋም ቢታ ስንት ገላ ከዛ ኦፈንታስ ገበሴ አን ብልብሌዩ አረብሱዳፍ ተኤኒ ከዛ ቆይ ዋን ባየ ወሊ እንደበርስኔ አከነራ ከነ ቆፈላሉ ጀዴመን ጨልሴማ ሀጋማ ቱረዩ ኦፈንታስ ገበሰ ቱረቹን ሰበቢ ማለቲፍ ጆን ከነ ጎቻ ጅራ ማል ተኤ ማል በርባዴ ኢሳ ጀዱ ሰነ ረት ሁንዳኤ ኦፊ ኮቲን ኦፍ ጋፈዴውን ዴቢ አርገደ ጀዴን በርባዳ ጅራ ገሩሞ ሁማ ይቹን አኒፍ ጆን ወንተ ብራከስ ዋኒ kana hunda ba'ee waa'ee koo haasa'uu danda'uuf tokko iyyuu hin qabu baay'ee na dhibee baay'ee na dhibee dhugaa jechuun xiiqii faanas immoo qaaman wal argee haasa'eera akka jechuun xiiqiin nama gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf jooniin waggaa baay'ee akkasitti waliin dabarsine waan meeqa keessa darbine gaafa akkasitti ba'ee haasa'uyyuu ani xiiqii guyyoota muraasa keessatti wal argine kanaan iyyuu baay'ee walii gallee
akka obbolummaatti baay'ee nama gaariidha. Inni iyyuu na hubateera. Joon immoo akkamitti akka na hubachuu dadhabe naaf hin galle. Jechuun namni kaleessa beeku xiiqiin guyyoota muraasa keessatti akkasitti erga na hubachuu danda'e. Joon immoo sababii maaliitiif akka na hubachuu dadhabe naaf hin galle dhugaa. Jechuun natti ulfaate malee amanuuf baay'ee natti ulfaate. Garuu immoo akkamitti sababii maaliitiif cirraash waan hin taane keessa galee mana barumsaa deemee ilaaleera. Maal biloon ana qofaadha mana barumsaa sana keessa kan jiru biloo baay'eetu jiru ko. Jechuun dhugaa fakkeessuudhaaf xiiqii anarraa fageessuudhaaf xiiqiin akka nan gargaarre gochuudhaaf wanti inni hin godhin hin jiru waan baay'ee bakka yaaleera garuu ani hin ta'uu fi sababni isaas wanti kun dhugaa miti sobadha. Tasumaa jechuun waan dhugaa tokkoyyuu of keessaa hin qabne haasa'aa jira. Garuu kana hunda tarkaanfii kana hunda haga adeemuu kan isa geessise maal akka ta'e garuu dhugaan gaafan baruu hin beeku waan hin jedhu. Garuu maaliif mana barumsaa deemee akkas taateerti apparantii maalii haasaa baay'ee dheeressee fakkeessee inni iyyuu haati hattuun ilmoo namantuu jedhee mammaaksi. Hojii isaa fakkeessuu kana akkasitti baay'asee haasa'aa jira waan ta'eef fakkeessuudhaaf immoo ragaa qabatamaa akkas mana barumsaa deemtee hin beektu, tendaansii guuttee hin beektu, ji'a 2 guutteerti maal jedhee haasa'e. Ani immoo osoon barachaa hin jirre sababii maaliitiif waa'ee barumsaaf jedhee rakkadhee namarraa maallaqa barbaada. Ani iyyuu koo jaalladhee miti kanan fuudha xiiqii akkasitti namani guyyaa muraasa beekutti ba'ee rakkoo koo himee akkasitti maallaqa irraa barbaadaa jiru. Garuu Joon rakkoo isaa ammas gaafiidhaanaaf gaafii guddaa dhugaa. Garuu xiiqii akkan argetti nama na gargaaruudhaaf fedhii qabudha. Nama gaariidha. Dhugaa na gargaaruudhaaf duubatti hin jenne. Jooniin immoo jechuun maaliif ammas gaafiin maaliif jedhu ammas keessa koo deddeebi'a. Qaamaniyyuu arguu barbaadeen yoon qaaman arge immoo tariiti aaree waan taanetti dubbachuu hin danda'a. Guyyaa darbuuf jedhee wanta hin darbine dubbadhee haamilee isaas cabsuu hin barbaanne waan ta'eef akkasumatti callisee bilbilaan isa faana haasa'uu jedheen barbaade. Garuu an akkamitti akka ta'e hin beeku. Jooniin namni namatti hin jijjiirama garuu haga kana immoo namatti hin jijjiirama akkasumaan yaadu. Sababni isaas anumaa san balleessine dhugaa. Ani koo waan irra kadheeffan gara isaa dhaqee isaan mari'adhee waan keessa koo jiru jechuun ani kaa isa duriirra dhaabbadhee tan isa wajjin haasa'e jechuun obbolummaadha, hiriyummaadha, jaalalli keenya dhugaa bakka obbolootaan olitti waan ta'eef rakkoo koo namanitti madduun qabu jedheen gara isaa dhufee isatti hime. Inni immoo deebi'ee akkasitti harka bakka jechuun akkamiin jiraa miti. Deebi'ee namarraa nyaatee deebi'ee nama nyaatu sana nutti ta'e dhugaa. Ani hin beeku garuu maaf akkas akka ta'e dhugaa amma ani jechuun qaamanis isa argee isa faana haasa'urra bilbilumaan isaaf bilbilee isa faana haasa'ee sababii maaliitiif akka ta'e isinis akka dhageessan hin barbaada. Isuma wajjin haasa'uu bilbilaan jechuun qaamaan yoo arge ani isa mufachiisuu hin danda'a. Dhugaa akka namaas dhaabadhee tasgabbaa'ee baay'ee haasa'aa jiru kanamti of qabeen haasa'aa jira ammayyuu. Garuu wanti inni godhe immoo dhugaa waan baay'ee bakka jechuun waan baay'ee keessa nama galcha. Garuu haa ta'uu isa ammaa kanaa miti isa kanaan dura waliin dabarsine ilaallee macallisna jennee cal jedhee anis bilbileen dhugaa waan inni akkasitti haasa'eef waan hunda isaan gaafadhaan gaafii koo naa deebisuu qaba. Bilbileen isaa wajjin haasaa isinis immoo akka hubattan hin barbaada dhugaa jiru. Garuu immoo wanti inni haasa'e kun tasuma gonkumaa dhugaa tokkoyyuu miti. Ani barachaa jira sababbiin rakkadheeffan isaa wajjiniin akkasitti naman kaleessa baree wajjin naami mijeessi jedheen malee. Ani sobaan tasuma nama akkas godhu miti. Eenyummaa akkasis nama qabu miti dhugaa dubbachuuf. Eelam. Akkam jiru? Nagaadha. Nan beekne. Bilbilli haraanaaf hin taane tokko siin qayyaree naganaan baasanii jala bitu. Akkasiidha. Maali? Sagaleedhaan illee nan beekne illee maal na irraaffatte. Koi iddoo isaan illee jira kanaa kan eenyudha? Teessoo sun beeku. Ana biloodha. Isheedhuma waa'ee ishee akkasitti baatee waan baay'ee miidiyaa irratti haasa'aa turtedha. Obsuma qabaadheen kunoo bilbilee nagaa si gaafadhee sitti haasa'aa jira. Yoo ni qarrishaa? ጭራሽ አሁን የምንቀረሽ ብላ እየተቆጣኸኝ ነው።
ቆይ እኔ እኮ ግርም የምትይኝ ነገር እኮ ልጄን ነው የምታዝኝ ነው አሳሰብሽ እንዴት ነው? ከምቲ አታርክ አትዮ ከምቲ ያዳማል ይችላ ሶባን ወነነ ለብሽ ነው አንድ የየን ተባታ ምን ብለ ቢገን ማለትን ተበተወንት ፈቀቀኝ ታኔ አንዲሞ ከበቀለን ምን ልጅ ወለቀ ሶባ አርጎ ልሱኒ አያስከለኝም በላይ ብላ ሶባ አርጎ ቆይ rakkoon kee maayinni anarraa rakkoo qabdaa rakkoo biraa qabda taanaan ifatti dubbadhu jechuun rakkoon qabaane irraa qabdoote rakkoo maal keessatti qabaadhu ani kantilee ችግር አለኝ ያን ችግር ቢኖርም ህይወቴን እየበጠበጥክ ያለው ሲጀመር አርፋ አትቀመጥም አንተ ምን አግብቶ ነው ሲጀመር በዚህ መሀል የገባው አወራና ጓደኛ ለአንተም ጓደኛ ነው ለኔም ጓደኛ ይሆናል እኮ አሁን ከአንተ በላይ ወሬኛ ነኝ ሲጀመር ወሬኛ አይደለም አንተም ብሶኔ ተረጋግቼ ባወራው አንተነን እየሰደብከኝ ባልሆነ ማለት ነው በመናገሩንታ እንደማይ ዶኒ ዋንድራ ነበር ዋንድራ አንዱ ተረከኑና ታዩ ማለት ምን አለና ምን ልታወራ ፈለግት ማልኒ ወንተ ተሶፍት ዋንከናምራ ናከ ማንከሙ ዋንከናምራ ማንከሙ ባለፈ ነገር ታስፈራራኝ ባልሆነ ኖ ካራራሻለሁ እያባበልከኝ ነው ታዲያ አንቺ ወደልጆ የሚለው ማጥሩ ከልጁ ነኝ እኔ እኮ ሌላ ችግር የለብኝም ጆ ነው ወዱ ማለው ዱጋ ሲጀመር ሞ መነበሩም ሳሌም ተረጋ ከሰከሰተ ያሶፍተ ያርጌራ እሳት ወጀት ያጋሩ ሲጀመር ቢሎና ነቆፋ wanni hubachuu qabdu jechuudha ati maqaa biloo qofa beektaa akkasumas barbaadde maaf jechuun haga kanammoo walirratti deemuu maaf barbaachise ati jechuun nama kana dura waan baay'ee waliin dabarsineedha hiriyummaa keenya ayirraanfatte waan kana dura wajjin dabartine naatee kasilaamta nagar attaawleecha waan kanaan dura waan wajjin dabartine sana naatee garuu ati namummaan qabdu andaamti humaanitiin qabdu akkasitti mucaa guyyumteen አንደ ቀራ ፈለችው ማል ግን ማገኝ ወለጅ ብርልክ ቀበለ አንተ ግን ይሻልሃል ማለት ነው የሌለኝን ነገር አታውራ እኙማናን እንቀምነ ያነረንካይን ዱጋ እቹን አኔ ሲሙ ፈቺሱን በርባኔ ካናን ቃማን ዩሲ አርገስትና ሳይን እኮ ሰበቢ ካናቲቢ ዱጋ ሄሪዩማ ካናን ዱራ ቀምኑ ሰና አከም በለስነ ሄደን ታስገባያ ማዩስታ ሳጅራፍ ከበጭ ዱጋ አሲ አስፈራራን ጅሩ ስቲ ማንጅራ አንዩ ማንጅንም እኮ ቪዲዮ ተጀት ለለ አረብሶ ዋሚ ቃቴቹን በአፋ መቃቆ በአካል መገናኘት ምናምን በቃ ምን ቃላት ነው የምፈልገው ቺቺታ ሲቱ ደጋውን በርባኔ ከናፌ ዱጋ ጅሩን ስታሳራ no ማለት ዱጋ ማለት ነማን ድርጃጀትና ይሄን እኮ ቪዲዮ አርገተሽ ማን እንደዚህ ያወራሽኝ አሁን ቪዲዮን አይቻለሁ በዛ ሰዓት ደውዬ አንተን መሳደብ አቅቶኝ አይደለም ግን ከዚህ በፊት ያሳለፍነው ነገር ይዞኝ ነው ታውቃለህ ማለን ሲያስፈራራ አን መቃኮም በልስኒኝ ጀደቤ በቃ ዋናነን እንቀምነ እኙማነን እንቀምነ ነረንካይኒ ሲንጀቻራ ነደብወዱ amma ani kanan amma sirran ta'udha wanda gobarri ugaa jiru haga matarreesha addaa kasallu hin nagar ooti waan maaruu labaatanyuu zirama dariyaa kooti waan wanda kanan godhu abotti misaaqatai አሁን አንድ ነገር ታደርግልኛለህ ወይስ እንዴት ምንድነው ማለት አሁን ቪዲዮን አማሶፍቴ ኩኒ ከምባቴ ረት ዱበቴ ኩኒ መቃበለሱ አከተ ባቴ ወርዶፍቶት ናፊምቴ ናው በቺስታሞን አኑ በቺስ ኮሳን ጅሯን ሰው ግን ጆ ይሻልሃል ሰው እኔ ብዙ ነገር ማውራት አልፈልግም አዳምጠኝ እኔ ብዙ ነገር ማውራት አልፈልግም ምንም ማለት ስላለፈው ነገር አውሪ ስለሆነ ልታወሪኝ አውሪ
kan duratti na taasisan taate akka duraan namarratti godhatu sanatti godhatume አሁን ቪዲዮ ስለሆነ ነው የለጥፍ ከተሻለ አደጋ እስከምን እንዴት እንደምትሆኝ እኮ አውቃለሁ እኔ አሁን እንደዚህ ስላወራህ ምን ቪኪን ከቢሎ አርቀዋለሁ ብላ አስበህ ነው? በጭራሽ አይሳካልህም። በጭራሽ መቼም እንዳታስበው ማለት ነው። በጭራሽ አጥቢ አማ ጋግት እኮ ሲጋራ ቴኪንግ ያለታ ጉጉማ ያለታ ገራራ ማን ሲገልጽ ይሄን ሲገልጫ ሲላለታ አንጃለዴ ጃለች እኔ ስለኔና ስለሱ ሲጀመር የሚመለከት ነገር አንቺ የቀረብሽው እሱን ለጥቅም ነው ማለት እሰይ እንደው ምን አገባ ለጥቅም ራሱ በቀርብ መለከት ለማንኛውም እኔ አሁን ከአንቺ ጋር ብዙ አሁን ለምን ደወልሽልኝ? አሁን አብን ልትል ዋን ካና ጎትፈን ኮርዶፍቶታ ኮቲ ሰገሌ ከደገሲሳን ጅራ ከበጃነን ሲጋፈቻራ እኮ ለደንብረ ቪዲዮ ዳር እንደው ሃዳጋ ነው ለጥቅም ማከበለቲ ምንድነው ኡጋዳ እንደውም ኡጋዳ ተራራኔ ጆሮ ደግሞ ለኪ ታው ግን አሁን ዝግልኝ ስራ ላይ ነው ወራት ረንግራ ምን ተረቴ የፈለከው ነገር ነው ደነት የሚመይሳ ዱጋ እጁ ነን ናፍቴ ነን ናፍቴ ማኔ አሉ ከን አመተማራ እሱ ነው ማለ ናፍማ አረ አከማ ተፈሻፈር አኔ ኮቹ ላላጆ ጉዩ መጀል ፌሲ ማሬ ዱሳነን በለስ ያኔቹን አካት አከሲት ናፋ አከሲ ቀብዱ ኑ በነ ማለ አካት ያደ አከሲ ቀብዱ no nama itti fudhateeni ansitti nafa sabeekna dhisme tokko ani akkama kana akkam godhachaa akka turtin beekamti kan dura kana dura barbaade godhadhu amma waa'ee isaa isaan jiru garuu ati jalqabu amma waan biraan as amma waan kana naa gootamoo naaf hin gootu አንቺ ስራ ፈተነሽ ያኔ ሆጂ ነገር እሺ የነራንፈቲን ጉያ ከነገሩ ሰረ ደርበዩ ብልብለሳ ጭፈት አኒ ከበጃናን ሰጋፈደ አመላ ቀበሱማ አኒን ሰጋፈደ ሆማጎቹ እንደው ረጋ ከነሞ ዱጋታውሳ የሮዲዮት isinitti nan agarsiisa amma dhumatti waan na hordoftaniif galatooma